Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa har'asii firaash carqii tiraas carqii meeshaa argitanu kana carqii Arabiyaan Majlisii hordoftuun koo tokko maatii siitiif hojjechiistee isinii qabadhee dhufeen jira inshallah. Akkasuma obboleettii koo Mashallah maatii keetiif hojjechiistee egaa meeshaa kana asumatti ilaali. Yeroo baay'ee maatiin wantoota biyya Arabaa teenyee goone tokko yookiin mana bareechine yookiin waa sirreessine tokko suuraa kaasaa viidiyoo godhaanatti ergaa yeroo jenne yeroo baay'ee in ergamu gatii ta'ee fi nummoo waan goone sana ijaan ilaalleetti gammaduu barbaanna gatii ta'eefan manuma kootaa fi haala kanaan isinitti agarsiisaa jira. Meeshaan kun kan inni deemu karaa maannaadha. Ijoolleen Jimmaa maannaan beektu jedheen abdii qaba. Egaa obboleettiin koo kuni ati cinqamteen geessini rakkoon qabu ijoolleen sirkaa fuudhanu jettee otoo hin as rakkabiin dura haala kanaan egaa viidiyoo godhaa isiniif illee namoonni sichi meeshaa akkasii hojjechiifachuu yaada qabdanu obsaan viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Inshallah carqii kanarratti yaada xiqqoo isiniif ibsuun qaba. Egaa mashallah akkuma argitanu carqiin kun baay'ee tokko bareeda. Bareeduma ijaa qofaa miti viidiyoon waan adii waan gurraacha addeessee bareechaa waan diimaa akka barbaade godhee bareecha jechuudha. Innaa kan isin beekuu qabdanu ijaan bareeduu qofa osoo hin taane cimina carqii gaasin ijaan bira jiraattanii wanti isin beektan hin jiru. Akka kanatti kun ammas carqii isa irra keessaa miti kan nuti itti xiyyeeffachuu qabnu carqii dugda duuba diimaa sana lumuutti kan amma nutti agarsiise sana isattillee xiyyeeffannoo gochuu qabna. Namoonni baay'een bakka carqii Arabiyaan Majlisii kafee carqii firaashii tiraasii hojjechiifannaa malee akkamitti hojjetama isa jedhu adda baasnee hin beeknu jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo anillee erguman karaa hojii kanaa seeneen duraafis yeroo manatti hojjechiifadhu adda baafadheen ture. Kanaaf gosa carqii gosa baay'ee jira jechuudha. Inni irra keessoo kunis inni dugda duubaa sun immoo safiiwwan yookiin immoo namoonni waan akkanaa hojjetanu baay'inaan maal godhu namnis carqii isa dugda duubatti hodhamu kana irratti hin xiyyeeffatu. Inni hodhullee namni silaa irratti hin xiyyeeffatu isa jedhee akkuma barbaade wooma barbaade jala ansoolaa fa'i ansoolaa si haphii gatii raka sana fa'i jalatti hodhaa. Akkasuma immoo carqiidhuma amma diimaa sana fakkaatee akka shaamaatiin jira sunis baay'ee tokko raka sagatiinsaa sana fa'i dudduubbeetti hodhanii baay'ee tokko shaamaadha bakka nama garuu sana kan beeku yeroo viidiyoo hojjetu nama sirriitti adda baasee ibsu yoo ta'e yookiin immoo yoo qaamaan bira jiraattan wal bira qabamee isinitti agarsiifamee duraayyoo beekumsa isaa muuxannoo isaa qabaattanii isin adda baafachuu dandeessu malee bakka tiraasii 12 firaashii 4 hojjedhu akkas gatiin isaa meeqa bicha jennee yoo dhiisne namni bakka akkuma barbaadetti hodhee isiniif kenna yoo maqaamaan illee bira jiraattan wallaahi nusillee adda baasnee hin beeknu erga manatti fuunee gallee takka fayyadamnee utuu carqiin irra keessaa taa'u inni jalaa tarattaramee batala yeroo tiraasii haaraatti fayyagaluu aluma sana xaxxaaxa'a gariin ija kootiin arge wallaahi ija kootiin jechuudha isa shaamaa sana jalatti hodhanii tiraasii haaraatti galuutu cunqurfamamtii gaa tiraasiin ispoonjii gatii ta'ennaan aluma sana xaxxaaxa'a jechuudha gariin fa'i. Akkasii hordoftoota koo kan isin anattis ajajadhaa namoota biraattis illee ajajadhaa wanti isin carqii Arabiyaan Majlisii kanas haa ta'u carqii biraas haa ta'u meeshaa kamiyyuu haa ta'u carqii kafees haa ta'u meeshaa mana keessaa kamiyyuu haa ta'u gatiin akkanaa achii akkanaa akkasiirraa jalqaba maalummaa meeshaa sana baruu qabdu. Namni kun akkamitti hojjechiisaa maal kana adda baafachuu qabdu malee gatii qofa wal madaalchisuu hin qabdan hordoftoota koo. Yaa isinittiin faradamu fageenya jirtani waan namni isinitti himu malee ijaa wanti isin argaa jirtanu hin beektanu rabbummaadhumaaf jecha amanamummaadhaan nama tokko waa hojjechisiifattu maatiis haa ta'u nama biraas haa ta'u. Kanaaf nummoo maal gochuu qabdan isinii yuutuubii irra galtanii maashaallah yeroo hammaa kana teeknooloojiin babal'ateera. Nama isa qaamaan biyya keessa jiru irra isa oonlaayiniitu irra waa beekaa raayyuu.
sunis isa kamtu beekaa isa dhaqee waan tokko yeroo gochuu jedhu jalqaba waan sana sarchi godhatanii barreessitanii innaan wanti hundi firiijiin isa ta'u maal meeshaa mana keessaa hundinuu gatiidhaan biraandii isaatii wal qabsiifamee maashaallah ijoolleen batalee karaa Amaaraa Kililii kana sirriitti irratti hojjetaaran waan akkanaa kanaaf isin inni sadarkaan isaa akkanaa gatiin isaa achumatti wal madaalchifachuu qabdu achii kaatanii nama hojjechisiifattan yookiin nama waa ajajattan tokko keessaan dhuftanii dubbistanii isa abbachiisanitti himuu fi isa achi dhageessan hamma chaanaalii tokko bicha laaltanii immoo dhiisuun qabdanu chaanaalii hundarraa namni hundi dhugaan haasa'u namni hundi dhugaan dubbatu chaanaalii hunda sarchi gootanii afaan Oromootiin isa ta'u afaan Amaariffaatiin isa ta'u jala deemtanii wanta sanarraa beekumsa fudhattanii adda baafattanii kaatanii meeshaa tokko ajajachuu bichisiifachuu dandeessu jechuudha malee baqqaan ka'ee kana beeksisee fi akkana yoo natti amantanii okay anis akka nam tokkootti akkan ofii kootii waa bitadhu caala amaanaadha itti xiyyeeffadhee jalqaba waa'ee meeshaa sanaa baree isinii hojjechiisa amma carqii kana yoo bitatan kara waggaa 3 dura lamman saayyuu Arabiyaan isa ta'u kafee isa ta'u ofii kootii hojjechiifadheera maatii kiyyaa obboleettii kiyyaa ollaa kiyyaa hojjechiiseera jechuudha akka ergameetii miti garuu bakka kan kee baay'ee bareeda maashaallah cimaadha bal'inni isaas illee amma carqiin tiraasii tokko kan bakka tokkotti hodhamu carqii isaa biceessanii jechuudha fakkeenyaaf saantii 50 ta'uu qaba dheerinni bal'inni garaa firaashii tokko dheerinni isaa meetirii tokko ta'uu qaba maal godhu meetirii tokkorraa saantii hamma ta'e qannasu bal'ina isaa sanas saantii 50 irraa saantii hamma ta'e yeroo qannasanu carqii sanarraa tirfii argatu biceessanii bicata jechuudha tiraasiin sun ala dhufee mana tiraasii manaatti galu tiraasii sana walitti cummee dhaqee tiraasii nu jalaa bibbiceessa kan nama danuu argeera jechuudhaan sanas godhu jechuudha safiin tokko kanaaf yeroo waan tokko hojjechiifachuu barbaaddanii dura maalummaa waan sanaa carqiin tiraasii tokko dheerinni isaa meetirii tokko bal'inni garaan isaa saantii 50 ta'uu qaba akkasuma kan firaashii dheerinni isaa meetirii tokko bal'inni isaa saantii 50 meetirii dheerinni isaa meetirii 2 bal'inni isaa meetirii tokko ta'uu qaba akkasitti adda baafachuu qabduun isiniin jedha hordoftoota koo egaa kan isin argaa jirtanu carqii kafeetii diizaanii barbaadan illee kafeedhaan as keessaa filachuu dandeessu kan Arabiyaanis ilaaltanii dabarfattanii ana haasaattan kutee isinittiin himne akkasii ka hordoftoota kiyya irra deebi'uudhaan namoonni ajajachuu barbaadan egaa lakkoofsa asirratti argamuun WhatsApp Telegram Imo kallattii kamiinuu na argachuu dandeessu inshallah Anna hordoftoota kiyya egaa viidiyoo kana laayikii godhaa isinii yaadachiisne dhumarrattan isinii yaadachiisa kanneen hamma yoona viidiyoo kana ilaalaa jirtanuu laayikii godhaa laayikii gochuun dagatinaa inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh